السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفوني كبجموتو تافي جالتم توتر لفتوتي سير channel ديكي سنو كم نجاها جرتو المان أرمون ديكي سنو بكم جرتا مرتي نجني كي سن لاجرات سنجتا أرمون دي بيد فنجرا أرمون مال كبتين وفديا تيجون كي سنولو أرمون وانين كبدي سني فديا ديرو مال نيو جتن إجا برونوتا دربي كيساتي حالا يوتيوب تيم بنتن ولمان أجر رجعتلا Harrammoonu YouTube wajjin bananeerra harrammoonu haala YouTube verify haala ittiin godhatan ka wal ilaalu jechaadha. YouTube keenya banneetuma akkanumatti viidiyoo irratti gadhiisuu osoo hin taane dura verify goone haala saniin lakkoofsa keenyatti guunne koodii dijitii ta'an jaanuu erganii saniin booda daqiiqaa 15 ol hanga barbaanne ittiin fayyadamuu dandeenya jechaadha. Egaa har'a kana wal ilaalla hanga dhuma sagantaa keenyaatti share like subscribe gochuun waliin turaan sin jedha. Gabnuma warroonni haaraa ta'aa dhuftan yoo jiraattan akkasuma isinis maatii keenyatti dabalamaan sin jedha. Amma ni isheenaa jechaadha. Nama fakkeenyaaf kiroon beektaa irra ni isheenaa. Isin immoo pirozera bakka feetan internet huma feetan isheenuu dandeessanii amma kanaan isheenaa isin agarsiisa. Amma asirratti inni doonaa jechaadha. Egaa asirratti pirozera keenya egaa banannee kaaneen booda bakka sarchii kanarratti youtube.com gootanii jettanii barreessanii jechaadha. Kunoo naaf deera irratti hin jechaadha. Egaa haala kanaan irratti dhoofnee kaaneen booda amma immoo maal godhuu qabna? Irratti haala kanaan egaa dhoofnee kaaneen booda bilbila keenya desktop site godhachuu qabna jechaadha. Akka bifa kompiitaraatiin nuuf baasu jechaadha. Amma tuttuqaa kanarratti ni dhoofna jechaadha. Egaa haala kanaan tuttuqaa kanarratti dhoofnee kaaneen booda desktop site bakka jedhu kanarratti bakka qullaa saanduqa kanarratti inni guuttanii jechaadha. Haala kanaan egaa guuttanii kaataniin booda kunoo bilbila Daayilaan Gasheeti. Haala kanaan egaa isheeneen booda kunoo haala kanaan isheeneerra jechaadha. Amma wanni godhuu qabnu bakka profaayilii keenya kanarratti ni dhoofnaa jechaadha. Asirratti egaa dhoofnee kaaneen booda YouTube studio bakka jedhu kanarratti ni dhoofnaa jechaadha. Egaa haala kanaan irratti dhoofneen booda ni eeggannaa jechaadha waan fidu walumaa ilaalla. Kunoo haala kanaan nuuf barbaadu jira jechaadha. Welcome to YouTube studio jedheera. Asirratti ni dhoofnaa jechaadha. Egaa haala kanaan irratti dhoofnee kaaneen booda amma haala kanaan nuuf fideera. Amma immoo nuti wanni godhuu qabnu kunoo bakka amma setting jettu tana hin agartan jedhee yaada. Asirratti ni dhoofnanii jechaadha. Egaa haala kanaan asirratti dhoofnanii kaataniin booda amma wanni godhuu qabdan channel bakka jedhu kanarratti ni dhoofnaa jechaadha. Egaa haala kanaan channel kanarratti dhoofnee booda kanas bira dabarree asirratti ni dhoofnaa jechaadha. Hin agartan jedhee yaada. Asirratti egaa dhoofnee kaaneen booda amma kunoo haala kanaan agartan jedhee yaada. Isa kana yoo agartan amma kun amma inni belteera. Amma nuti kan deema jirru isa kana jechaadha. Isa kana amma irratti ni dhoofnaa jechaadha. Haala kana egaa irratti dhoofnee kaaneen booda kunoo asirratti ni dhoofnaa jechaadha. Verify
pone number nun jedheera irratti ni dhufna jechaadha. Haala kanaan egaa irratti dhoofnee kaaneen booda ni eeggannaa jechaadha. Egaa haala kanaan nuuf fideera amma bakka kanatti wanni dagachuu hin qabne kunoo amma akka bilbilaan si himamu feetamoo miseenjiin akka si ergamu feeta jedha asitti koodii haala kamiin isin erginu kan jedhamu. Amma fakkeenyaaf isa kanarratti yoo agarre teekistii bakka kanarratti teekistii bakka jedhu kanarratti barreeffamaatu miseenjittiin uwwaa kanarra immoo koolmeen wannidha jechaadha. Asirratti nuuf bilbilamee nuuf himamaa jechaadha. Nuti asirratti kan filachuu qabnu kan irra bareedaan teekistii jechaadha. Maaliif yeroo nu bu'e sanii haala saniin ilaalannee barreeffachuu dandeenya jechaadha. Dhiifama. Kanaan saniifuu amma teekistii ni filannaa jechaadha. Teekistii egaa filanneen booda kunoo kan ammoo nu biyya jirtan filattanii jechaadha. Asirratti ni dhootanii egaa asirratti dhootaniin booda fakkeenyaaf dhiifama. Kunoon amma fakkeenyaaf biyyaan jiraadhu haala kanaan filadhan jira. Amma nambara keessan itti geeshitanii jechaadha. Ittiin gashaa jechaadha. Egaa haala kanaan egaa irratti nambara keenya irra guunneen booda get code bakka jedhu kanarratti ni dhufna. Haala kanaan meseejii nu erga. Haala kanaan kinoo nu ergedha jechaadha. Amma fakkeenya haala kanaan egaa irratti guunneen booda asirratti ni dhufna jechaadha. Kunoo amma akkuma agartan verify nu ta'eera jechaadha. Kunoo phone number verify nu jedheera. Haala kanaan verify nu ta'eera jechaadha. Kunoo amma kuni akkuma agartan enable waan jenne ture amma kinoo enable nu jedheera. Haala kanaan verify godhanneerran isiniin jedha. Egaa barumsa keenya irraa kana fakkaata. Barumsa keenya irraa kanarraa akka barattan abdiin qaba. Hanga barumsa biraatii walitti deemnutti nagaan naaf turan isin jedha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.